dhangala'uun dhiiga lammiilee nagaa haa dhaabbatu furmaata waaraaf waliin haa mari'annu. Biyya keenya keessatti duuti lammiilee bakka jijjiirrachaa itti fufee jira. Har'as immoo zoonii Arsii Bahaa isa yeroo baay'ee duuti keessatti dhaga'amu keessatti lammiileen keenya nagaan hordoftoota amantii ortodoksii ta'an irratti fixiinsi suukanneessaan raawwatamuu isaa akkasumas bataskaannii fi manneen jireenyaa amantootaa gubachuu isaanii gabaasaaleen miidiyaa irraa hubachuun danda'ameera. Miidhaalee akkasii kana of quba dhabnee yoo laalle onnee nama garmalee gaddaan cabsa. Dhangala'uun dhiiga lammiilee nagaa fi ajjeechaan lammiilee hatattamaan dhaabbachuu qaba. Garuu akkamitti yoom kan jedhu gaaffii yoo ta'u, waggoottan darbaniif lammiilee nagaa fi manneen amantaa masjidotaa fi bataskaanota irratti miidhaan qaqqabaa ture tokko illeen otuu seera jalatti hin dhiyaatin fi itti gaafatamummaa otoo hin fudhatin akkamitti hafee har'a ga'e. Gochichi irra deddeebi'amee raawwatamuu isaa fi raawwattoonni isaa yeroo mara hin beekamne jedhamanii furmaatni dhabamuun isaa baay'ee yaaddessaadha. Furmaata waaraa argachuuf dhaabbannee yaaduu, dhiibbaa miiraa keessaa ba'anii wantoota xiinxaluu barbaachisuu fi mari'achuu fi waliin furmaata barbaaduun dirqama ta'a. Lubbuun namaa inni kabajamaan akkasitti salphachuun isaa baay'ee sodaachisaadha. Rabbiinis Qur'aana keessatti akkas nuun jedha: min ajli dhalika katabnaa calaa banii israa'iila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasaadin fil ard faka'annamaa qatala annaasa jamiica waman ahyaahaa faka'annamaa أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. هي كان إسانس أكنا جدا سبب كنان إلمان إسرائيل إرتي برس نجدا نمن لبو توكو لبو براتين ألتي يوكان دتشي كستي بدي ببلسود أن ألتي أجيسي أكنما لبو إلمنما هند غلافتي جدا أكسمس namni lubbuu takkittii kana jiraachise yookaan akka jiraattuuf sababa ta'e akka waan ilma namaa addunyaa guutuu jiraachiseetti ilaalama jechuun Rabbiin Qur'aana keessatti nu dubbate. Barruu kana kan barreessan falmaa mirga namoomaa fi hayyuun seenaan Ustaaz Ahmadiin Jabal.